Barattoota galchumaaf waliin teessan nagayaa ansora alakeeti. VOA afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Tammantan caqasuu jirtan tun waan dhiyootaan hojjan keessaa tokko irra deebinee isinitti himna. Inni qophii lammantan caqasuu jirtan tunilleen gurran dhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaani. Anini sora alakeeti. Oduu dhiyootaan isinitti nu keessaa tokko. Abi mirga namaatiif falmu Amnesty International Oromiyaatti poolisiin Itoophiyaa filannoon duratti nama hedduu hidhuu jiranii nama hedduu rakkisuu jirti keessumattuu iyyuu paartilee mormituu guddaa rakkisuu jirti jedheetiin gabaas baase baniitii waajjira baa'oo irratti nama ijjeessan akka Amnesty International jedhetti walincitiitti nam tokko ijjeessan kamhaaniin eebba hoteelii dhuunfaa tokkorralleetti artistoota Oromoo hedduu dhaananii hedduu mammadeessan akka Amnesty jedhetti wanni akkana kunin waan akka malee ta'uu malle. Oduun dhibiin torban kan keessanitti himne ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo imaltuuf Afrikaa irra maruu jiraachuu isaatii fi Itoophiyaa goree bulchootaan wal mari'ate. Mike Pompeo imaltuu guyyaa 9tiif warra ba'e Angola ba'ee Itoophiyaa ga'e namidduu walaasa'e bulchoota mootummaa dhaabbilee gargaraatiin wal dubbatan akka oduu himaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa Morgan Ortagus jettetti ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walaasa'e Ameerikaan jijjiirama siyaasaa fi dinagdee seena qabeetti Itoophiyaan akka deeggartu faayidaa filannoo nagaatii fi haqa qabdu Itoophiyaan baraan qabaattu irralleetti ayyu walaasaan filannoon paartileen hedduun qoodi keessa qabaatanii seer filannoo dhugaa qabaatti irralleetti ayyu wal mari'atan marii guyyaa lamaatiin faayidaa Yuunaayitid Isteetii fi Itoophiyaan waliin qabaatan nagaa fi tasgabbii Afrikaa gaafaatii fi waan hedduu irratti wal dubbatan Pompeoon tana maleellee bakka buutota amantii Itoophiyaallee wal mari'ate faayidaa amantiin demokiraasii biyyi keessa qabaattuu fi wal danda'anii waliin jiraachuu irralleetti waan hedduu dubbatan Ameerikaan iyo Itoophiyaan siyaasa mala jireenyaatii filannoo seenaa qabeetti keessa jirtu sanatti Itoophiyaa waliin jirtii jedhe filannoo dhaabbilee hawaasaatii fi ijoolleen kaayimaalleen waan akka biyyaatti isaan yaaddessa keessatti qoodi qabaatanii gargaaruu fi $37 miliyoona boordii filannoo Itoophiyaatiif kenniti. Ganna lamaan dabranillee Yuunaayitid Isteet mala jireenya Itoophiyaa jabeessuu fi investoroota jajjabeessuu fi hojii akka akkaatii fi $117 miliyoona kenniti. Caasa fayyaa Itoophiyaallee jajjabeessuu fi Itoophiyaa waliin hojjetta Ameerikaan. Pompeoon bulchoota Itoophiyaatiin wal mari'ate Itoophiyaallee nagaa Somaalee Suudaanii fi Suudaan kibbaa nagasii eeguuf qoodisiin gumaachiteef galateeffate. TPLF ganna 45 qabsootti jalqabde torban kana keessa Maqaleetti ulfeeffatte. Bulchooti isaanii Itoophiyaan karaa badii irra jirti jedhaniitiin dubbatan. TPLF qophii isaanii sulirratti mootummaan Itoophiyaa biyyi nagaa dhowwee mirgi nama dhowweetiin abba balleessatti mur barbaaduu jira jechuun bulchootii dubbatan. TPLF sila waan biyyaa hojjanneef iyyuu galata argachuu malee mootummaan suudhiisee waan hedduuf TPLF himataa jechuun dubbatan. Tammantan caqasuu jirtan tun waan dhiyootaan hojjan keessaa tokko irra deebinee isinitti himna. Inni qophii lammantan caqasuu jirtan tunilleen gurran dhala 22 fi 23 dhiyootaan buraayyuutti artistoota Oromoo hedduu hoteelii tokko dhiyootaan artistoota Oromoo hoteelii tokko yaa'uu jiran hedduudhaan poolisiidhaan nama akka miidhan keessaa tokko artistii Oromoo lammii Norway artisti Hawwii Qananiiti intala Finfinnee Qannooti. Poolisii Oromiyaatti buusuun buusee lafa nu dhaanee jetteetiin dubbatte Tsahaay. Gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela Haarawaa Anubbo Addisuu Balaayitee irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa bakka Tsarahaa Tsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reebaman keessaa tokko kan taateefitu Hawwii Hayilee Yesuus Qananii intalli artist Ilfinesh Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu. Buraayyuutti hoteela eebbaatti ture achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgalaa jeequmsi uumamee nagaa oollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni macha'ee jeeqeessi jiru wanti hundumtuu nagaa ture achi hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii aanaa fi tasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttuu
ijoolleen kun Oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii jennaan Dassaalenyi rukutanii isa rukunnaan ani immoo san rukutee sanan deemee qabadde anaan isa achumatti walitti na dabalanii jechuudha. Sirba ture sirbiteettaas kalee. Sirba rama sirbeera. Keessummaa deemte moo hojiif deemte? Keessummaan deemee uummata na sirbisiise. Yeroo sana jeequmsi tureera walitti bu'iinsi ijoollee. Waa tokkollee hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii itti keessa turre gaafuma baanuu akkuma naannatuman sana ijoolleetumaa jiru mataa keessa. Hawwiin akka dubbatteetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa 4 ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti. Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafee inni kaan harka koo keessatti hafee ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafee isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii. Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatte Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turus ibsite. Haati Hawwii artist Ilfinesh Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatamiin baay'ee gadduus ibsiteetti. Maaya gaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiitti dafii kottuun jedheeni ani yeroo fayyaa dhufti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'aa uummanni siifa natti bilbila natti ergu nan maraadhe waan hin beekne waan hin yaanne Hawwiin kana taati jedhee si yaanne. Ilfinesh akka jetteetti intalli ishee lammii biyya Noorwee kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu erga Noorwee dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishee ibsitee Ilfinesh haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akka itti halaala ta'anii waa'ee biyyattii dhagaan faallaadha jechuun ibsiteetti. Nama biyya kana turtes miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu maaf du'a maaf biqiltuun isaa jalatti dhumti. Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumameen rukutaman keessaa artist Lijii Yaaredii fi weellisaa Dassaaleny beekamaa fa'i. Dassaaleny qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Inspektar Aantenee Geetaanee dubbiseera. Humni nageenya qaqqabee jira. Sana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeesse jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabnee qulqulleessaa jirra. Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu? Kana gadiitteellee qulqulleessine akka poolisiitti nuti faaktii jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaa walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulqulleeffatee ifa goonaa jechuudha amma kanaaf kana gidduudha. Sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti nu rakkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuu qabu. Waan fedhe yoo walii isaanis miidhuu qabanidha. Ergamni keenyas kanadha. Gareedhaan qulqulleessaa jirra. Hamma Hawwii dubbisnee turre poolisiin na dhiyeette. Jetti isheen wiitinasiidha ragaadhaan qulqullaa'aa normaali. Isheerraas gara isheettis deebamee yaadni ishee yeroo inni itti fuudhamu jiraata. Galmeen hundaa jechuudha. Kanaaf qorannoo irra jira maatu. Gama keessanii wanti jiru poolisiin hin rukunneedha. Hin jennu nuti akkasin jennu maaliif akkasin jennu beektaa hin qulqulleessina gaa. Tun qulqulleessinsi tokko akkuma manaa kaasaa jirtu humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokko immoo isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana muragaadhaan qulqulleessita miti akka ogeessa poolisiitti kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya. Ibsuu dandeenya. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamu qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Wanni dhibiin sanitti immoo horii caffee Oromiyaa torbaan dabru keessa Adaamaatti taa'e bulchoota hedduu filatan. Rakkoo Oromiyaa gama kaabaatiif gama kibbaallee dhiyootti fala argatti jecha pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbate. Gama kaaniin ammoo Adaamaaf Moojoo jidduutti godina dinagdee kaarameetirii 24,000 caala tanamii hedduun faayidaa keessaa argachuu danda'a kan misooma hedduu irratti hojjechuu danda'an achitti banna jedhaniitiin yaada guuxinee dhiyeessanii Muktaar Jamaaliin nu erge. Yaa'ii caffee kanarratti taanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduulleen akkuma galmaahan naannoon Oromiyaa
rakkoolee hedduutiin illee yeroo itti qoramte jedhanii jiru. Miseensonni mana maree caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaatee fi haala yeroo irratti ittaana pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif gaafii dhiheessanii jiru. Keessattuu haalli wabii nageenyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti argamanii dhimma tokko kan caffee Oromiyaa keessatti ijoodhaan dhiyaate. Barattoonni dhaloota Oromoo ta'an naannolee adda addaa keessaa'uu naannoo Amaaraa barataa abbaan haati qabeenya qaban ilmoo isaanii biratti dabalanii erganii reeffa fudhatanii reeffallee kallattii ittiin galu dhabamee kan jedhu waan nama gaddisiisuudha. Haa ta'uuti kanarratti anatti gaafii kan ta'e akkuma anatti gaafii ta'e namattis gaafii ta'uu danda'a. Sabni biroo gaafa jeequmsi kun uumamu fakkeenyaaf sabni Tigraay barataa isaa konkolaataadhaan fudhate jedhama. Kan keenya garuu reeffi isaaniillee kallattii ittiin galu dhabee rakkoon ture hin beekama. Yuunivarsiitiilee hojii ol qabatee akka naannoo keenyaatti yuunivarsiitiin akka tasgabbiin barnootaa gadi hin geeffamne yeroo gara yerootti keessaa fi gara alaatti irraa humnoonni garaagaraa achirratti xiyyeeffatanii rakkooleen garaagaraa tahamaate kan ture. Xiyyeeffannaan naannoo kanarratti jirus osoo fi ilaalamee kan jiru. Shirri siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudhaaf hojjetamaatiin hin jiru karaa hedduun nutti jira kan jedhan ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoon barattoota dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti mudatellee kanuma ta'uu kaasan. Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf ummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gufachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota olaanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaa'anii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera. Keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa gaachanni fi dhaabanni isaallee nu gahaa jennee kayaan Shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarra. Miidhaan haganaa maanuu dhaqqaba. Rakkoon kun maafi uummata Oromoo boo'icha gadadoo haganaa keessa manu galcha. Yaadni kana booda in deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira. Kanaaf kaleessa tokkummaadha sabni kun gara tokkotti dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Ardhawoo maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaa fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti walii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna? Sirni ittiin bulmaata keenyaa yookaan sirni hojimmaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma kan beekamuunis kanuma. Sirni gadaa jechaadha. Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiniin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiniin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiniin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Shimallis Abdiisaa adeemsi kun haala kanaan itti fufuu hin danda'u olaantummaan seeraallee haala itti fufiinsa qabuun mirkaneeffama jedhan. Haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti hojii uummanni bal'aan hojjetee qaamni nageenyaa hojjetee wanti baay'een hiikamee karaatti galee jiru. Iddoo muraasni hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture amma yeroo ammaa kana rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellam wallaggaa fi iddoo muraasaa fi wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan ta'aa jiru kana qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Rakkoo jiru kan hiiknu ta'a jechaadha. Kanaa alatti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qe'eesaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jechaadha. Akkuma kaleessaa karri keenya banaadha. Caffeen Oromiyaa wixeena labsii zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessisu mirkaneesseetiniin jira. Zooniin diinagdee addaa gadaa kuni giddugala alergii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtuu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaa fi bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa caffee Oromiyaa obbo Iisaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan. Zoonii diinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessa fi alaa
zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma alergee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo hektaara 24,000 kan jedhu seetan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti amma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu beekama. Kanaaf asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraa misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee jedhu ibsa kennan jedhu galtooma. Uummanni keenya hiikoo argatee kitaabni sammuu isaaniirratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisaa jechuudha yaada. Maaliif kanaan wal qabatee baaragaa yaaddoo maaster pilaanitii wajji akka walitti finne sirriitti uummanni keenya akka hubatu hojiin bal'aan irratti hojjetamuu qaba kan jiru yaada galchee. Koreen labsii kana caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni Oromiyaa hedduun kan bifaa fi akkaataa Oromootiin hin hundaahin ta'uu kaasanii amma magaalaa Oromoon waan hunda itti godhachuudhaa danda'ullee tu hundaahaadhaan dubbatan. Zooniin diinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaa irratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma diinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati. Jalqaba irratti itti fayyadama lafaa Oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaalaa Adaamaaf magaalaa Moojoo gidduutti kan argamu gama kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannoo itti fayyadama lafaa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan qophii nam caqasuu jirtan tun ni ta'a. Gurrandhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaan. Waan dhiyootan isanitti himna akka tokko irdeebine isanitti himna. Sa'aatii lama hodha akka sa'aatii 3 nu caqasuu jirtan. Waan torbaan dabre isanitti himna keessa tadhibiini hiriir deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahan. Deeggarsa kana laga xaafoo laga daadhii mattuu fi lubbaa booraatiif fulaa akka akkaatti bahan. Tsahaay Daamtoon nu erge. Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Abiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuurraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera. Dr. Abiyyi bira jirra, sifaana jirra, jedhudha malee dhaabannoo addaa dhaabannoo dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannawaa ishee akka hiriira kana irratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaagaraa keessa jiran waamicha taasisaniiru fi jedhe. Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessanii qaamni waamicha gaggeesse jira ture. Eenyudha kan waamicha gaggeesse? Akkuma paartiitti jira akkuma mootummaa akkuma paartiitti gaggeesse jiranii qeerroonis qeerroo keessaa caasaan bee jaasoo biyyaa keessaa caasaan bee irra deeme waamicha gaggeessaa turan. Waamichi godhameera waamicha godhameera keessatti immoo caasaan adda addaa waamameera qaamotiin nageenya waamamanii namoonni daldaltoota irra deemanii waamanii abbootii qabeenyaa jaasotii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera. Abbootiin qabeenyaa ofii isaaniitii makiinaa laatanii immoo dhaqanii immoo lafa jiran immoo naannaa achi fagoo fagoorraa immoo gargaaran jiru kan achitti wanti haaraa wanti kan jiru. Namoonni hiriirarra turan da'amuun imala badhaadhinaan milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramtii yeroon itti aanu badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroollee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoo Fuwaadidha magaalaa Mattuurraa. Eenyuutiin miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummicha naafuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaan mirga laalee waan hunda hubatee paarticha itti amanee deeggaruuf hin ba'e anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti hojjedha garuu guyyaa gabaatee harri gabaadhaafee ofuma kootii hiriira bayan akka dhuunfaa kootiitti. Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaaboor Injiinar Girmaa Raggaasaa hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota ollaa ja'a keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran. Hawaasni godina kanaaf nullee deeggarsaa Dr. Abiyyi fi humna jijjiiramaa amma jiru kanaaf deeggeessuu qabna kan jedhu koree mataa isaa of danda'eetu kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis deeggarsa kana mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera jechaadha. Iddoo itti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira. Fedhii malee waan jedhu jira. Tokkollee hin jiru waan akkas nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namati kan waltajjii kanaaf marii kanaaf
namni isaan lakkisiisee hin jiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii Aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Inni jalqabaa uummanni keenya yeroo baay'eedhaaf dhabiinsa nageenyaa, dhabiinsa dimokiraasiitii fi dheebuu guddaa qaba ture. Dheebuu sana ba'uudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatirra geesse deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru. Akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eef mootummaa kana cinaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhudha. Akeekni lammaffaa immoo paartileen kamillee filannoo kanarratti bara kanaaf hirmaatanu ajandaa isaanii, sagantaa isaanii, poolisii isaanii nuuf adeessanu malee wal arrabsuun aadaa keenya miti, duudhaa keenya illee miti. Oromoon sabaaf sablammii wajjinuu akkuma aadaa isaatti guddifachaa aammachaan oromoomsuudhaan waliin jiraataa kan ture aammataa ta'etu kan deemu malee guddaa isaa xinneessee wal salphisee wal arrabsee miti kan inni waliin dorgomuu qabu waan ta'eef kun immoo sirrii akka hin taane akeekkachiisuudha. Hawaasa qopheesse moo gama mootummaatiin qophaa'e moo dargaggeeyyii qopheesse? Hiriirri kun koree illee qabu, mootummaan illee qopheessine, dargaggoonni illee qopheessine, uummatatu qopheesse. Walii isaatiin hiriirri kanaaf bulchiinsi magaalaa beekamtii nuuf kennu, eegumsa nuuf kennu waan jedhu qaama garaagaraatiin garee misoomaa isaatiin zooniidhaan gandaan dhufanii waan gaafataniif eegumsa bulchiinsi magaalaa kan godheefi. Kanaan ala marii uummanni ofii qopheeffatee hiriira uummanni ofii baheedha jechuudha. Hiriirri deeggarsaa kun magaalota godinaalee fi aanolee garaagaraa magaalaa Jimmaa, Adaamaa, Baalee, naannoo Sumaalee fi bakkeewwan birootti torban darbeerraa eegalee gaggeeffamaa jiraachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaahee Daamtoo Finfinneerraa. Warra Lagaxaafootti hiriir kan deeggarsaaf bahe keessa tokko obbo Bulchaa Dammaqsaat namdurii paartii Waafidoo yayyabuun beekan amma paartii tokkollee keessa hin jiru jedha. Obbo Bulchaan jaarsi ganna 90 hiriira akkana kun yookaan deeggarsuun armaan dura ta'uu maleeyyuu jedha. Ganna kanatti hamtuuf toltuullee gargar baafadhee beeka. Har'a Abiyyiif bahee jedhe. ስለዚህ ለሁሉም አልወጣሁም ለአብይ ነው የወጣሁ። Kana jedhe raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Shawaa Bahaa Aanaa Booset keessatti waajjira baa'oo banuu irratti nam tokko ijjeessanii 3 madeessan. Warra miidhan keessa tokko gaafatamaa waajjira baa'oo aanaa suniiti. Abaawwan waajjira kana seerum guutatee banatee jedha. Sanbata xiqqaa darbe godina Shawaa Bahaa Aanaa Booset magaalaa Warjii jedhamutti namoota waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudhaaf sagantaa sanirra turan irratti dhukaasni banameetiin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiin jiru. Sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattonni naannichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan yoo ta'u akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajjira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalanii dhukaasni kun eegalame jedhu. Namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan. Achirratti yeruma hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaquudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiinarraa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha. Dhukaasa kana kan banu eenyuun? Humna waraanaa kan mootummaati, warra waraana biyyaatii fi warra humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru. Isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti. Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali? Miidhaan egaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wal dhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'ee sana booddee haalli sun dhukaasni sun deemaa ifa ture booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama Warqee Fuduraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa'an jiru Gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa. Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo Warqee Fuduraa haati Warqee Aadde Wuddee Shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu. Tanti kacalabbees mate hattoos mate baalagees mate ati aboo shaneedha jaanii ari'anii duubaadha bareetti na jala assasanii too waraanni wayyaanii na jala miidharraan gahe duuti isaa ka qidaamee du'eeti kaleechi ka awwaasti isaa gaggeeffame lubbuun isaa aduu guyyaa 7 baheeti. Kaleecha ka aduu guyyaa 8 awwaalchi isaa gaggeeffame. Qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaasa waraananii too sammuu isaa dhoosan. Rakkoo uumame kanaan wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booset gaafateetiin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booset obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamuu
sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal make jedhan. Eebba mana aboo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana iddoo marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaadhaan naannoo sanitti nama waamanii qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan hoogganu eenyu gaafa jedhamu qaamni hoogganu dhabame. Kanaan dura xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuuf gaafa itti deeman xiqqoo walitti bu'iinsi dhufe. Kana malee rakkoon wannis bal'aan jiru walitti bu'iinsa haasuma. Walitti bu'iinsa saniin namarratti illee miidhaan akka gahe kaasu. Maal ture miidhaan gahe? Miidhaan gahe nama gidduutti rukuchaan haaluma tokko ture namni rukutamee jira kan fakkaata. Nama lubbuun darbe jechuudha. Namni lubbuun darbe jira. Rukuchaan tokko kan rasaasa rukutamee jiru waan ta'eef. Rasaasa kana maaltu dhukaase? Qaama nageenyaati moo qaama biraati? Maal irraa dhuka'e? Qaamni nageenyaa dhukaasne qaamni nageenyaa dura kan qaamni nageenyaa rakkoo dhukaasa dalagatan tasgabbeessuudhaaf gidduu seenanii isa tasgabbeessan malee qaama nageenyaatti dhukaasa. Garuu warri naannoo san ture qaama nageenyaatu dhufee dhukaasa banee akkasumatti ammoo namoota waltajjii sanii eebba irratti hirmaatan keessaallee miidhaan irra dhaqqabee jira jedhan waltajjii san irra ture namni lubbuun isaa darbellee akka jirudha kan kaafamu. Qaamni dhukaase jettan kun eenyu ta'a jechaadha? Isaan beeknu qaamni nageenyaa addaan baasaa jira. Warra rakkoo isaan qaamni nageenyaa ammaa naannoo sanatti ture addaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana bane hin beekamu. Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoolee fudhateetiin dorgommiidhaaf socho'aa jirudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaaf isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachise? Dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo sun rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin uumamaa ture waan ta'eef rakkoo kana ammoo qaamni nageenyaa naannoo sana akka mootummaatti tasgabbeessee mana eebbisuus ta'e marii soo gaggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru ibsuudhaaf malee dirqamni akkasiis hin jiru. Jila adda bilisummaa Oromoo gama boosatitti sirna kanaaf imale kan hogganaatiin turan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e jedhameetiniin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiniin beeka jedhan. Yeroo naannoo sana geenyu qeebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaanii dhufanii karaatti bahanii kiiloomeetira hedduu bahanii simatanii simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma turee waraana isin agarree jaannu yeroo sanatti uummata isa harkaan qabu namni nuyi neessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nu jennu gaafate hin jiru gaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humni ittisa biyyaatii fi poolisni Oromiyaa walitti walqindeessuudhaan egaa dhukaasa hundumtan duratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fashalsiisanii egaa namichi hedduutu rukutamee kaduree jira gaafa madaa jira jechuudha kanan nu mudate. Isa walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu kammoo osoo hin taane eega rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatti illee achitti qabamee jira. Egaan immoo warraafne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ana ture. Qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti anayyuu lubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha. Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii sirna baniinsaa kanaan wal qabateetiniin nun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiruu ture kan isaan kaasanii maal immoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti. Ilaa akka ta'e boordii filannoo biyyoolessaa irraa hayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Bakka deemutti karaa nageenyaatiinis akka nu eeganii fi tumsa adda addaa akka nu godhanii fi wal hubannaa gaarii akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaattiyyuu qaamota mootummaa hunda poolisa dabalatee ni beeksifna xalaadhaan adda bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedha deeggarsaa fi waan karaa keessa nu gargaaruu dandeessan hunda nu bira dhaabbadha jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuusaa naa ibsaniiru lama bulchiinsa naannoo sanaatti galuu sadaffaa warruma ganda sana bulchu qabalee sana bulchuttillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuusaallee naa ibsaniiru jechuudha. Xalaa kana eega fuudhanii hin ta'u immoo jedhanii wanti isaan deebisanii hin jiru jechuudha. Afaaninis ta'e barruun barreessanii. Adda bilisummaa Oromoo dhiheenya kana godinoota garagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan
nurratti gaggeeffamaatiin jira jedhee ibsa baaseen himachuun isaanii yaadatama. Tammantan caqasuu hojjetan tun qophii waan dhiyootaan hojjan keessaa tokko irra deebinee isinitti himna. Inni qophii tammantan caqasuu jirtan tunilleen gurran dhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaan. Taardataan umaan soraa lafa nagaan bulla.